Si barang simmi si fiada. Master waan si dibu amala obboleessa kooti amma dura isiitti himnaan na dhaga'uu didde beektaa. Jennaan uummanni walitti dhufnaan jedhanii hamaatti na baasan. Akka haati manaa isaa itti kunuunsi tullee barsiisaa jirti qoy. Haadha manaa maatii kee jaallattu. Maatii sii kabajju. Gorsaa jirti mana isaa. Kanaafuu kuma tokko kan qabdanii. Akkasi. Intalli tun biyya kam jirti gaa'es? Ajjeesuuf. Dhugaa rabbi Dubaayii keessa jiran nan boru gara dhaqee barreeyyan koo akka eegafu. Jaallattu jechuun wallaahi jaallattu. Namni kun jechuudha. Bakka isin jirtu kunuunsi filannaa barreessa. Okay. Bahaareen Beeruut. Welcome. Jamal ijoollee Beeruutii Iddoo fakkaata. gola salaa rakkoon qabu. Dubaayii galti. Nama wayitee gara beekaa. Iseedhaa fi gurbaa waraabeen dhufe qorataadhaa fi ishee waraabeen dhufe intaloo jaallatee jira innoo jaallatee jira mana keetti na ajjeesu mana kee biratti buna mina dhugaa yoo manattee heerumuu baatteyyuu obboleessi koo siyaa fuudhu minaamin jedheeni asii gaagonoo biqiltuun keessaa maraattee jirti kabbaad viidiyoo isaanii sinii fiddaa waa afacha in ariifatinaa kamaalii in ariifatinaa joo suuta jedhaa tiradheen fiddaa dhaqee kabbaad xorinnati. Daddaa akkumatti jette kana jechuun kanaafuu ni qaba. Kan si caalaa jaaladhu qaba. Maala si edda gara gali. Ta'u baay. Kabbaad. No. Qorat. Ante? Sobeetanii. Doktor Biqiltuu ilaala. Tokko wayi kanan haaluu hin dandeenye wayiiti jirti wallaahi billaahi. Kanan haaluu hin dandeenyetu jirti tokko. Haaluu hin danda'u tokko wayi. Sinii galee Doktor Biiftuudhaan ala jechuun tokko wayi jirti isii nama himanu miti. Kunaas onnee keessa jirti jechuun walumaa gala. Sinii galee onnee keessa jirti. Jaartii sadii qabdaan ta'e akkana na godha. Maal jechuun? Isin onnee keessa jirti jechuun kanan haaluu hin dandeenye, kanan jibbuu hin dandeenye, kanan baasee dubbachuu hin dandeenye, kanan yeroo hundumaa jaalladhu, kanan yoo hunduu naa wajjin duutu wayi onnee keessaan qaba uqsin billaahi. Abbaa fedhe ittiin hin qixxeessu jechuudha. Wallaahi ittiin hin qixxeessu. Isinii galee Oromoo. No. Oh my God. Hiriyaa waggaa dheeraa. Isinii jara kanan nan jaalladha bar jara biqiltuu. Jara doktoriis nan jaalladha bar garuu siidhaan waan qixxeessu. Dhugaa walitti himna qaba. Eenyu? Naarsee hin jiru hedi. Anjee waan? Hin qabu kanan si caala jaalladhu hedi bas. Anteen bareeddi intaloon. Amma maal goota dallaatti nu gashitamu? Gargar baa. Lakki mukaan gaasheen dhugaa dubbachuuf. Obboleessa koo tokko jira hattaa bakkaa jiramti. Guyyuma tokko tarii buna dhaabnaa hin harka keerraa dhuga. Anamoo? Obboleessa kennaaf hoosisuufi? Wallaa obboleessa qaqqasitii wayiin qaba. Anamma yoo sin fuudha hiriyyatan mallee ijoollee dheerasii galee. Atoo ijoollee dhoomaa hojjetu walii ta'e. Ani koositti meera bar guyyaa tokko. Ollaa makeettaa galu malee afshiraattaa sabimina mana wanna akkanaas ni jireen ture bar. Aara rakkoon qabu. Okay, misaana nyaachista yoo jechuu gaafas. Haara raatiyyuu si nyaachisa. Misaa bichaadha. Dhaggeeffadhu laanni fuutu dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Guumaan nu dhudheen gadda bishaan dhugee. Oromoo dhaggeeffadha. Seerum shawaddee. Shawaddee dhaqu. Meeqan dhugee kana. Oromoo dhaggeeffadhaa la. Biyya balleessite laantalli kun. Bishaan dhugee laan qabbaneeffate gurbaan. Anta achi siqee dhuga Oromoo qoonqoo keessa silaalti. Akkuma namni gaariin jiru namni hamaan jira. Maal kofi maal jennatti? Oh my God. Inaantee warri mooditara qabdan warri koomentii argaa jirtan miyuut godha. Hin beektu warri amma Wallahi kee namni. mooditara qabdan. Kan koomoo?
Kena Meeqaan qaxxaamta amma shaadaan si qabsiisa 2000 hin qaxxaamta? Ayyee. Yoo dandeessa. Waanan sirra kaa'ee fudhattaa yoon si moo'e. Qixaaxiidha rakkoon qabu qixaaxiin siin fudha. Okay. Akka waan immoo wayinatti dhagaame ka'e. Wallahi wayinatti dhagaame ka'e akka waan immoo. Waanan jechisiisu quba qabdu miti yaa jamaa. Amala koo beektu jedhee Indoo taaptaap godhaa. Mujaan indee ababaa tokko dhabdanii har'ammoo innaan illaahi jedhan. Maal taatani? Sabaa birriidhoo. Kaasin bakka galatoomaa. Kabbaad. Ababaan kun isa wannoo keessaa ol biqiluu seetanii isa moobaalii keessaa achi ol biqilu iddoo shaangulliitii jiru seetanii birri koona'u. Ababaan 5 saantima 35 suudiitiin qaanfattanii xiqqoo ishee ምንድነው እናንተ አበባ tokko dhabdanii ወይኔ አባቴ ኪሳራ ነው እኮ ሮካ ጅረነን ኮልባውን ማለት አብሽር ከባድ ኩማላ ማደቢ amma waa'een bareeduma koo daraasiin hin dhibiiniiti meetaaptaaf godhamaa bareedu meela filter bareed filtere mit funya Ababottee nama follow godhadha miskiina wallahi miskiina wayti. Funyaan qabda. Akkuma fuulli si bareedu qulqulluu namaati wallahi billahi qulqulluu nama gorsitu. Sammuun siisiidha ol bareeda achi fageessite yaaddi. Keessumaa warri abaaboo kana fuutan eebba haadhaa qofa miti eebba ollaa qabdu eebba waa hundaa qabdu dhugaa dubbachuuf. Bareeddi dhuguma sa'oo. Amiin jedhaa jiru. Amiin jedhaa. Bareedduudha dhugaa. Teessisan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama garraamii nama yerooti tokko waamte wayyee koo siin jedhu nama garraamii akkati lafa hin deemne wayii. Amiin jetti laasa lafa hin deemne kana. Okay. Nama ji'a Lamborghini konkolaataa babbareedaa sitti jijjiiru akka kopheetti sitti qabu. Amiin. Wayne balaa. Jaallattaa konkolaataa? Amiin. Amiin. Nama jaalala bichaa sii kennu jedhi rakkoon qabu kalli walii waa'ee konkolaataa. Yoo garaarruuttaan guddatee. Okay. Annama akkamiin si hawa beektaa? Akka kootti utuu namni namaaf kennama ta'e nama akkamii akkan sii kennu beektaa? Utuu namni namaa kenna ta'e tokko. Winii kun haa egaa please. Winii koraan adeemsise. Winii raafuudha. Tokko. Dhugaa irraan adeemse. Nama yeroo hunda rifeensa keessii sirreessu tokko. Lama nama yeroo hunda yeroo ati deemtu harkasi qabee deemu. Lama. Nama yeroo hunda laafiyyuu inni gatti boosi shaaworii si galchachuu inni laalaa ta'u asirratti. Okay. Nama yeroo hunda. Winii koraa deebisirraa. Dhiisin deebisin kalas. Waayyoo. Namoosisaa. Seenuu rillinyatu si jirtu sila. Malabboo. Watu baatee sila yuutuudha akkasitti jaazirtuun beekumanii maan iyyuu. Simmoo maali? Ayyeeshi Simoone ka kunoo nama amma gana nama amma 600 baatte teessa. Wallahi maqaan nyaatanii warras jala jirti. Maqaan nyaatanii uksin billa. Okay. Nama yeroo hunda dhaggeeffadhu ka. Eessaafuna yeessoo. Nama yeroo hunda kilabii si geessu halkan. Yesuus Kiristoos. Maal jechuudha? Dirbuu miti bakka boqonnaa bashannanuu. Kilabii yoo ta'e mana koo yaane mana kootti waan akkanaa mana kootti nan bashannansiisuu maal lafuudha baala kilabii nageesse? Kabbaad. Abbaa manaa keeti jaalallee kee miti abbaa manaa keeti Hin fedhoon kilabii akkana fuudhee deemu fedhu ayyee manumatti yaanaa waan ta'u. Kilabii otoo hin taane bakka waan nyaafaa minaaman jettooti. Kilabiidhama waan nyaaf. Uzurri osiisuu isa namni dubbatuudhaaf hin beektu bara wallahi dhugaa dubbachuu. Thank you. Dhugaa rabbi.
أما الليلة من موسى خلاص نديما نمبا بكا Ayye gootummaa keessan atoo nama akkamina hawwitame natti mi ani dhugaa dubbachuuf naman si hawwu keessattuu dhiira kamiifuu nama hawwu haadha manaas jaartii isinillee jaartii nama hinaaftu nama jaallatti dhiira kamiifuu hin jedhin dhiira kamiifuu ana qofaaf hin jedhin ayyeef isaniif booda isinitti hima an jaartiin si hawwu keessattuu jaartii isin hinaafte jaartii jaalala kee bichaa amantee akkati jaalachuu bichaa akkati onnee kee keessa akka jiru atis onnee ishee keessa akka qabdu isheenis onnee kee keessa akka qabdu bichaa bartee qabattee deemtu jechuudha. Waatuti waan feete gootee nama si shakkile nama akkasiin siif hawwa jechuudha.